Nagaa nagaarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraata isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qirdoo YouTube jedhu jalatti kan argamtanii mee guyyaa har'aa immoo nyaata hojjechaa yaadan irraa dubbadhu wayitu jira jechuudha. Akkasuma nama ogummaa qalamii mana dibuu qabutu jira jechuudha. Namni bara kana waan inni hin goone waan inni hin hojjenne hin jiru. Innis jireenya isaa injifachuuf garuu karaa amaa jireenya ofii injifachuurraa eeyyummaa keessatti afuwayya dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif amina nuti goonuudhaan namoota baay'eetu miidhama waan ta'eef lubbuu baay'eetu nurkatti miidhama waan ta'eef jechuudha. Namni kunis yeroo mana namaa deemee qalamii dibu namni yeroo ani nan bitaa kootu mana kootti waliin baxabaxii hojjedhu yeroo jedhaniin lakkii anuu sirreesseen baxabaxeen baadhee fidee dhufaa jedha jechuudha. Yeroo kanatti ogeessa dha'oo jedhaniitu zimmi yeroo jedhan jira jechuudha. Inni garuu mana nama baay'ee deemee xunqolinatiidhaan irratti hojjetee qalamii sana irratti soorummaa gara isaatti fiduudhaaf kan inni hojjechaa ture jechuudha. Kanarraatiin kan ka'e guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko egaa hojii hojjetaniin argamuu yookiin immoo qabamuun yoo gaarii goote gaarummaa keen qabamta yoo yarummaa goote immoo yarummaa keetiin qabamta jechuudha. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko mana dubartii tokko dhaqee jechuudha. Mana dubartii kana gaafa dhaqu dubartiin kun kophaa ishee jiraatti. Isaan kan wal arganis waa'eedhuma ogummaa qalamii dibuu isaarraatiin kan ka'edha jechuudha. Sana booddee dubartii sanadhaaf qalamii dibaa jechuudha. Gaafa inni qalamii dibuu dubartiin suni oltee maal taati innaafatte jechuudha. Shebaa taate jechuudha. Manatti hafte jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e gadi baatee namas ollaas hin argite gaa yeroo fayyaa ishee taate namootas nagaa hin gaafatti. Amma namoonni ollaa sanaa ishii dhabani. Gadis hin baatu olis hin baatu ishii dhabaniiru jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e guyyaa tokko dhaqanii balbala ishii gaafa ankoo ka'anii namicha qalamii dibeef sanatu jalaa banee jechuudha. Sana booddee eessa jirti namni yeroo gaafatanii hin jirtu jedhaan jechuudha isaaniidhaani. Bulee oolee hordoffiin akka taasifamu gaafa taasifamu inni mana dubartii sanaa jira jechuudha. Dubartiin sun immoo naafattee jirti. Sanaa booddee gaafa dhaqanii ani hin beeku qalamii dibuudhaa dhufee ani garuu akkattiin ani naafadhee jira. Maaliif akkas gootee jennaani lakkii anuu dadhabeen hojjedheen fidaaf jedheenanidha. Kanaafiyyuu waan biraa waan inni irratti hojjedhe hin qabu. Ishiin haa boqottu haa rafattu jedheenanii. Kanaafidha malee wanti biraa rakkoon hin jiru jennaan. Naafattee jirti mee jennaan lakki yoom naafatte maaltu ishii naafesse jedhee jechuudha. Sana booddee ollootaas mariisisanii gara tsabalaa akka deemtu akka yaalamtu jennaaniin ollaan tole rakkoo tokkollee hin qabu jedhaniin jechuudha. Warra hordoffii taasisan sanaan jechuudha. Isammoo gaafa hordofanii inni lakkaa mana biraa kireeffateetu mana biraa keessatti hojii isaa kana hojjetee sirreeffateet lakkaa fudhatee deema jechuudha. Akka carraa jechuudha yeroo inni kasala qabsiisee qoricha sana itti godhu balbala atattamaan saaqqatanii yeroo itti ola seenanii qalamii baxabaxaa jira jechuudha. Maal hojjechaa jirta jedhanii gaafa gaafatan maaliin hojjechaa jira hojii kun hojjechaa jira kaa qalamiin baxabaxaa jira jedheen jechuudha. Achi maalinni unnati itti gochaa jirtennaan omaa tokko itti gochaa hin jiru yoo barbaadde immoo kinoo hammayyuu deemensii dibaadhaan jechuudha hordoftu sanaan jechuudha. Sanaa booddee lakki himi waan hojjechaa jirtu kana himi jennaanin omaa tokko yoo hojjechaa hin jiru jedhee jechuudha. Sanaan dura garuu olloonni yeroo gaafatamanii inni xonqaayiidha jedhanii sodaachaa jiru jechuudha. Namni jireenya isaatiidhaaf waan baay'ee sodaata waan ta'eef jechuudha. Sana booddee nutti himiidhaniin jechuudha. Dargaggoota fudhattee deemte qabdee gara gaaseeraatti dhiyeessuudhaaf indidee aadiduyyuu malee garuu ni teessiste jechuudha. Teessistee natti mi'ettee gaafa ishiin giddisiistu
anuma tokko yoo hojjechaan jiru jedheeni jechuudha. Mana namaa baay'ee hojjedheera. Ogummaan koo ogummaa qalamii dibuuti. Haa ta'uyyuu malee homaatti hin godhu namna jedheeti egaa amala hattuu beektu mitire yookiin immoo amala sobduu beektu mitire kakatee jechuudha. Yeroo kanatti yeroo inni akkasittidhaan kakatee namna jedhutti natti beekte nama sirra deddeebite jechuudha. Teessistee innis ni taa'e jechuudha. Baasee warri amina hojjetan jireenyi isaaniillee dukkana jireenyi isaaniillee fooyya'insa qabu dhugaa dubbachuudhaaf qulqullinallee hin qaban jechuudha. Lafa teessee innis akkasuma taa'ee gaafa mariisisu ani gaa'ila qaba baadiyyaa keessaa gaa'ila qaba. Haa ta'uyyuu malee jireenya mo'achuudhaaf kanatti galee kanaafiyyuu jireenya koo kanaan gaggeessaa omaayyuu bu'aa buusuu waan hin dhabeef amma hojiin koo kanarra ture jedhee jechuudha. Egaa baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Manni inni qalamii dibee kamiyyuu nagaa hin qabu jaalallee hin jiru jedhan jechuudha. Irra deebi'amee qalamiin dibama. Ajaa'ibame dhugaa rabbii. Nuyi ammas irratti barumsa jechuudha nuyiif barumsa guddaadha jechuudha namootaaf eenyumaaf iyyuu barumsa guddaadha jechuudha. Nama mana namaa hojjetu nama wanta tokko akka inni nuuf hojjetu taasisnu hunduma isaayyuu adda baafachuu qabna jechuudha beekuu qabna jechuudha. Yoo akkas ta'e malee jireenyi in ulfaata jechuudha yeroo kana jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun isa kanadha jechuudha. Inna baay'ee ulfaata adda baafadha. Kanaaf guutumaan guutuutti waan aminaa hojjechuun nu qofa osoo hin taane naannoo keenya suuraa keenya warra jiran miidha jechuudha. Amma dubartiin kun gatii baasutti jirti jechuudha. Sababii isaayyuu ati jireenya kan kee ilaalte malee jireenya nama sanaa in ilaalle waan ta'eef jechuudha. Gaafa waan tokko goon jireenya eenyuu miidha jennee itti yaaduun xiinxaluun dirqama nuti ta'a jechuudha. Kuni dirqama mataa keenyaati jechuudha. Akka dubbachaa jirtutti mana nama baay'ee akka hojjattee mana nama baay'ee gaafa hojjattu immoo haala kanaan akkati hojjattedha jechuudha. Miidhama akka inni namatti fiduu hubachuu qabda jechuudha. Yaaduu qabda jechuudha. Jireenya immoo mo'achuudhaaf falachuu qabda. Karaa qajeelinaa falachuu qabda. Biyya lafaa kanarra kan jiraannu waggoota muraasa keessa jiraannu kana keessatti immoo amina hojjenna yoo ta'e jireenya boruu dhabna. Jireenya boruu dhabuurra jireenya har'aa dhabuutu caala waan ta'eef jechuudha. Jireenya isa boruu argachuun immoo jireenya waan hundumaa gararree jirudha waan ta'eef jechuudha. Mana lama dhabuurra mana tokko dhabuu sii wayya jechuudha. Warri amina hojjettan, warri karaa namatti cuftan, warri eebba namaa ratteessan, warri burqaa namaa qabdan. Inni akkamitti fide eebba kana jettee yaaduu qabda. Akkamitti fide jireenya kana jettee yaaduu qabda. Waan ata keessa darbaa jirtu namni sun keessa darbuu dhiise miti. Garuu keessa darbee jireenya arge. Atis immoo keessa darbitee jireenya arguun kee dirqama sitti ta'a jechuudha. Gatii baasuun kee dirqama jechuudha. Eenyumtiyyuu lafaa ka'ee jireenya hin argine. Jireenya namaa irratti inaaffu jechuudha karaa biraatiin. Siidhumatteetti yadabtara bara kana siidhumatteetti warri xonoqqoltee nama naafessitu siidhumatteetti warri xonoqqoltee waan baay'ee gootu jechuudha. Dhugaa dubbachuun waan baay'eedhame waan baay'eetu argamaa jira jechuudha. Waan baay'eetu hojjechaa jira jechuudha. Aminaan dubartiin tokko xonqolaadhaan jechuudha. Xonqolaa xonoqqoltee jechuudha. Eenyutti xonoqqoltee abbaa manaan ishii barbaada. Gaa'ila jireenyaaf kan ishii barbaadu. Ishiin garuu xonoqqolaadhaan ulfoofte kan nama ajaa'ibu. Xonoqqolaan ulfooftee nama deesse osoo hin taane daljeessa deesse jechuudha kan sin ajaa'ibu. Bineensaaf moo hojii diinaa ilaali. Jireenya mo'achuudhaaf jettee ba'aan ati baattu
si salphisa jechuudha. Si yeellessa jechuudha. Sittaafu jireenyi biyya lafaa. Jireenyi biyya lafaa kun yoomuu guutu miti. Yoomuu lafati yaadde hin geessu miti. Kanaaf iyyuu jireenyumti biyya lafaa kun sittaafu wayya. Waanuma hin taane hojjattee mul'achuuf argamuuf nama ta'uudhaaf oliif gadi kaachuu keerra jireenyumti biyya lafaa kun namatti hafu wayya dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mee amma saba jidduutti akkamitti fudhatamti dubartiin kun? Akkamitti fudhatama namni kun? Aan jechuun namni akkamitti dhaane? Bakka yoo waaqayyo si kennuu baateera ta'e cal jedhe. Waaqayyo immoo kennaadha malee dhoowwataa miti. Bakka kennaadha malee dhoowwataa miti. Ati sababi maaliidhaaf mee kanatti gooftaa kun nu oolchati nu oolchi. Gooftaan kun gargaaru waan hundumaaf iyyuuti. Akkasumas immoo Qiddoo YouTube kana subscribe naa godhaa isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa akkatti nan hojjechaa jiru anatu beeka jechuudha. Viidiyoo anatu beeka. Har'a immoo yoo hojjetan boruun guddachuun ni danda'ama. Har'a immoo yoo tattaafatan boruun iddoo gaarii ga'uu malu waan ta'eef